Guddaadha Waaqayyo jedhaayaati. Nama mana qorichaatti gattee milikkita baattee kan dhufte as keessarta. Nama mana qorichaatti gattee milikkita baattee kan dhufte as keessarta. Hello, na duukaa bu'aa. Namni milikkita baattee kun iyyaa dafii ka'ee utuu reeffachi hin bahi. Namni kun akiimii jira, ati milikkitaan as keessarta. Obboleettiin kee daqiiqaa urtaa booda reeffa ishee ba'uuf jedhama. Kottu. Karaa bultee qorra nyaattee iddoo kana geesse ati. Waan itti deebitee galtu immoo miti. Baay'ee tammaata. Eessatti reem? Ji'a furteessi. Akimuun dadhaban soofamtee dhumte kaanseriitu nyaataa jira. Fala dhabdeetti duudhaaf jetti. Utuu ati asiin baane ta'e daqiiqaa urtaa booda reeffa ba'a amma dhaqeen kaasadha Yesuus. Ameen. Imboyin yoom dhalate? Kan keedhaa? Ilaala. Afaan akiimiidhaa shindu'aa falan qabu mataa isaatiin ruudhaa siin jedhaniiru. Abbaan kee amma akkas godha. Dhaqee mataatti deebisee faarfataa godhe kaasa. Ilillee jabaa Waaqayyoodhaa fidiyaa. Induu daa'imni kee natsaan baasa jedha Yesuus. Ati keessa jirti. Wajjin jirtaati. Meerre buleettinsaa ka'e kottu. Abbaan kee fayyuudhaaf carraan qabu. Abbaan kee kan isa dhukkubsachiisee xiitii dheetuun ta'in horii addana keessa waraane. As keessa waraantee asiin baafte. Maaltu waraane? Horiidha. Addana isaa waraante. Asiin kee baafte. Jennaan hakiimoonni fala wal dhaalan waan gaanfi horii sun kuteetu deebi'uu hin danda'u. Kanaaf asii cinaacha kana cabsee wannoo kana fuudhee kalee kana fuudhee asiin baase. Horichi humna guddaa qaba. Jennaan ammaaf laastikii keessa kaa'anii jiru. Amma gaafa isin gadi baatan abbaan keessan isinii dawwala isinitti haasa'a isa fayyiseera jedha Waaqayyo. Waaqayyo guddaadhaa jedha ayyaakaati. Irra deebi'aa Waaqayyo guddaadhaa jedha. Daa'ima araasii yookiin dalga kan baattu, daa'ima dhukkubsattu, daa'ima gaafa ishee miilaan deemtu, ishee dalga baatamtu, baattee ka wajjin rakkattu yoo fedha kee ta'etu jalaan du'insiin kadhadha. Daa'ima araasii ishee dalga baatan. Daa'imni kee na jooftu? Na jaa. Abbaan siidha? Harkaa fuudhi qaba. Ati immoo jilbeenfadhu. Daa'ima kana jaartii tokkotu daa'ima faranjii deechan jettee dabbasaa irraa buqqifte. Achumaan daa'imni akkas taate ajoofte. Amma baay'ee hin ciincaa. Hin ajaa'aa? Hin malaa? Gurra keessaa yaa? Halkan kana haata akkasitti qabattee bulti. Guyyaarraa kaasee qorichicha achii tabalaashessee Yesuus adda daa'ima kanaan lamxaa'e deebiseeraaf. Ciao. Dubartii maayitsaniin kee keessaa dhiigi yaa'u taa'uu kan dadhabde amma rakkataa kan jirtu. Dubartiin kun jaartii guddoodha. Umuriidhaaf illee hin geenye. Baay'ee nama rakkisa dhukkubi kee. Eenyus fide maami? Ginde biratti dhuftanii? Maal taatan? Firan qabdu jaartiin kun? Ollaa isheeteeti. Baay'ee gadditaaf gadameessa isaanii keessaa yaa'a. Kaanseriitu keessa jira. Hakimiin kaanserii jenne? Jedhan. Amma dhiiga isaanii moofaa wayiin cuqqaallatanii jiru. Isatti fuunaan akka bishaanii kee dhangala'a. Ati argitee sin agarsiifatanii? Natti nagarsiisne garuu dhukkuba akkas. Hin argita waa irratti ta'uu hin argita. Dhukkubaan baadiyyaa biyya keenya turte achi dhufte. Ijoolleen keessa jiru. Ijoolleen koo takkittiin illee hangoo jirti. Takkittiin immoo buraayyuu jirti achitti na waamtee
ergamma na baye torban lamaan koo qidamee dhuftuun Halkanis hin gubaa. na guba. Yeroo fincaan baatanis. Yeroo fincaan ba'u na guba. Yeroo shinti beetii danda'een taa'u. Dugdaafuu makiinaa kaleessa galgala na yaabbadhees ga'een maraachaan bule halkanedha. Inchumaan micayyoon kun zayitii. Yesaatiyaas. Natsa. Ilillee fidii Waaqayyoof natsaa jedhe Waaqayyo. Jira Waaqayyo jedhaa iyyaati. Jaartiin kun matsaayin isaanii keessa carqii gurraacha jira. Haadha keenya waan ta'eef carqii gurraacha ofitti kaa'anii jiru. Isatti fuudhan keessaa gad dhangala'a. Guyyaa har'aa kaasee natsaa godheera Yesuus. Yeroo dhuga ba'umsaa dhukkuba kaanserii kana biyya kanarraa haa kaasu Waaqayyooya. Yes. Namni madaa qabdu tokko yoo dhufte baay'ee gaariidha. Madaa kan qabdu yes. Ammas mul'atan argaa jira. Rifeerii baattee kan jirtu rifeerii as keessa. Rifeeriin kun harka kee keessa jechuudha waraqata. Mana guddoo qorichaa guddaa kennaan dhiiftee kana dhufte. Yoo dhufte baay'ee gaariidha. Gaarummaan Waaqayyoo olmaan hinaaf oole garaa kootiin baduu maal eessa jiru jar kottaa biyyi keessan eessa guyyaa har'aa kaasee ilaamayuu hin dammatte guyyaa har'aa kaasee nerviin mataa ishee keessatti ba'ee miila ishee biqilchee guyyaa har'aa kaasee natsaarraa ta'eera. Ameen. Hii paanaalaa baajaanaa madiyaas. Kotura bitu. Maal ta'a? Maaliif hin finnire? Natsa. Fidi. Ati ishee seerti. Ati sirrii bitu ati dhuftee gaariidha naaf. Daa'ima isin argitan kun amootii ishee keessa rakkinni jira. Amootii ishee baqassu. Iskii saayitii kaatti baqaffattee yaadaaga. Ati maaliif abbaatti ergite? Fudh! Jawwee keessa ishee keessa qabi. Jawwee ja'a keessa. Yezaru zando. Yesus ጌታ ነው። Eessa keessa dhukkubee? Eessa keessa dhukkubee? Eessa si dhukkube? As keessa dhukkubee? Natsa. Geessi adukka. Waaqayyo ko. Nakata. Eyabide. Eyabide. መቼ ያዘ? አሁን ቢጫ ሆኗል። ጉበቱ አልቋል። እግሩ አብጧል። ከአቅም በላይ ሆኗል። እና ሐኪሞች ጋር ተስፋ ምንም የለም። ምንም የለኝ። አዎ አንቺ ጎረቤት ነሽ? ጎረቤት ነሽ? ጓደኛው ነኝ። ያንቺ ጓደኛ የትዳር ጓደኛ እንደዚህ ሆነ አሁንም ትወጃለሽ? አዎ እንደዚህ አናሳው እኮ yes harkanan qaba keessaan dhangalaasadha Yesuus. Anga kaa dhukkubsattee amma Yesuus jaallatti. Baay'ee. Amantiin kee yaanchi እምነት ለሱ ፈውስ ሆኗል. Gooftaani akkas jedha. Waan isaan beeku ammas na amanisiin jedha. Haadha keedha. Eessaa fidde? Magaala Baalee. Kottu. Haati kee ammas amani malee haati kee maashinii jalaan galtu mara. Baqassuudhaaf jedhu. Adaa abbaa Baalee yaa dhuftan. Waan gede tokkotu mana keessa itti ta'a. Kanaaf nama hin jedhe. Isheenis hin duuti obboleessi ishees mana qorichaa jira. Rafee jira. Rafee jira operaasyoonii ta'uu. Operaasyoonii gochuudhaaf jedhu. Isheenis hin duuti
Inni sin du'a lachuun isaanii qanii tokko mana reeffaati ba'u. Hunda isaanii ramoo situ baay'ee kadhata Waaqa. Haadha kee kana gorsaa jirta. Nan qaanessin amani jettaan. Ati amani amma haati kees obboleessi ishees hin du'an naan jedha Yesuus. Waaqayyoo koo kan akka keeti eessatti argama? Olii kan dhufe fur ilmaan namaa. Gooftaa Yesuus koo kan akka keeti eessatti argama? Yeroo dhumetti kan namaa dhufu, yeroo dhumetti kan namaa dhuftu. Anoo si waaqessaa bara jireenya koo bu'aa sirraa argattee gammaddee lubbuun koo. Daa'ima amurii malee dhukkuba sukkaaraa qaba. Daa'ima kanaan bu'aa dhufte buraayyuu Eeyyee. marfee waraannataa eenyutu waraana? Marfeen sirka jiraam. Ayizoo si fayyaadhisi. Waggaa meeqa waraannate? Waggaa 2 guutuudhaaf. Sumatu waraana. Anis nan kennaaf haati isaa sirlaattiif siisii kanarraati siisii 8 fudhata, kanarraati immoo siisii 2 fudhata. Kan ammoo itti naneen ilaala. Kan inni ittiin guyyaa guyyaatti ilaalamudha. Indaa'u amma erga ji'a 2 humna ol deemee ammoo utuu asin dhumne ta'e guyyaa 15 booda akkimii gala. Gaafa guyyaa 16 reeffa isaa fudhattee galta. Mucaan kee dibamee paasterii ta'e sukkaaratti fayyeera. Natsaa baaseera naan jedhe Waaqayyoo. Jaarsiif jaarta taatanii yookiin haadha manaaf abbaa manaati dhala godhanna jettanii dhuftan as keessa jirtu. Haadha manaa kee qabadhu dafii kottu. Fidi amma dhuuti wanti. Erga wal fuutanii ammam? Erga wal fuutanii ammam? Edda wal fuune waggaa 10. Ijoollee meeqa barbaaddu? Ijoollee 4. Dubara moo dhiira? Lama dhiira lama dubara? Hin saamtu. Haa godhatanii qinaatanya. Haa ta'uu maqaa gooftaa Yesuus ijoollee 6 si eebbiseera. Si eebbiseera. Si eebbiseera. Ta'eeran keessanis. Maaniyaa?